harka fuune akkam jirtan nagayaa fayyaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo kanneen addunyaa tanarra iddoo garagaraa teessanii bilbila keessanii yookaan haala yeroo ammaa teknooloojiin isinii fiddeen nu hordofaa jirtan hundi keessanuu baga jiraattan. Sagantaa tanaan yaadota diinagdee fi xiinsammuu diinagdee, yaadota faayinaansii fi xiinsammuu faayinaansiitiin wal qabatu iddoo garagaraarraa walitti finnee keessaa cuunfinee isiniif taajannee kayyaannu qophiitti isinii dhiyeessinu. Qopheessee kan isinii dhiyeessu akkuma beektan aan obboleessa keessan Daraaraadha. Asumaan osoo gara qophii teenyataniin arraaf isinii qabadhee dhufeettiin ceene kanneen hanga ammaa laayikii fi sabskiraayib gootan, sheer gootanii nuuf daawwattan, galanni nu biraa qabdan hedduu guddaadha. Hedduu galatoomaa isinii jechuun barbaada. Kanneen hanga ammaa laayik, sheer, sabskiraayib hin godhinis hamilee fi akkasuma mooraalii waan nuuf ta'uuf laayikii fi sabskiraayib nu godhaa isiniin jechuu barbaada. Kabajaan isin gaafadha. Asumaan gara qophii teenyaatti ceena. Muuziqaa xiqqaa kanaan booda. Walitti deebinee jirra. Qophiin teenya taarra yaadota daldalaa dubartootaafi. Yaadota daldalaa lama kanneen dubartoonni yoo irratti hojjetan bu'aa guddaa irraa argachuu danda'an je'ee yaadu yeroo ammaan tanaa bu'aa guddaa irraa argatan je'ee yaadu kaniin isinii muta. Arraaf yaadota kanaan isiniif hima. Yaadonni kuni maal fa'a? Tokkoffaa daldala shittoo fi dibataa. Yaa Daraaraa keenya daldala shittoo fi dibataa kana eegaluuf maallaqa guddaa nu barbaachisa, maarree nu barbaachisa, maal nu barbaachisa. Yaada kana keessa galuu maltan. Dura yaada kana naa qabadhaa. Yaada yeroo ammaa dubartoonni yoo irratti hojjetan, yaadota daldalaa kan yeroo ammaa dubartoonni yoo itti hojjetan hedduu bu'aa guddaa irraa argatan keessaa tokko dibataa fi shittoodha. Sababni isaatis shittoo fi dibanni wantoota guyyaarraa nama barbaachisu. Waan guyyaarraa nama barbaachisu tokko yoo kan hojjetu taate wantoonni kuni magaalaa hin dhaban jechuudha. Karaa biraatiin daldala kana keessatti ati galma gahuudhaaf tokkoffaa irratti wanni si barbaachisu kallattii yookaan iddoo sirrii filachuu. Iddoo sirrii filatte taanaan akkasuma oomisha bareedaa qulqullina qabu yookaan kwaalitii qabu dhiyeessite taanaan daldala kana keessatti iddoo guddaa geessa. Daldala yeroo ammaa deemaan yookaan fedhiin isaa akka malee guddaati. Daldala kana jalqabuudhaaf dura yaada daldalaa kana naa qabadhu. Erga kana qabattee booda isa kana jalqabuudhaaf jalqaba irratti wanni si barbaachisu iddoo bareedaa, lookeeshina yookaan kallattii bareedaa biizinasa kanaaf mijaa'u filachuu. Akkasuma oomisha bareedaa haa xiqqaattuu bakka sanitti fiduu danda'u jechuudha. Yaada kanaa fi waan bu'uuraa kasi barbaachisu kaniin siimee kana naa qabadhu. Isa lammaffaattiin sii darba. Daldala kunuunsa haadholii jaaniin mother care business. Daldala yeroo ammaa akka malee barbaadamaa fi bu'aa guddaa irraa argatamu. Daldala kana eegaluufoo maal fa nama barbaachisa? Isa kanoo Daraaraa maaliif jette? Daa'imman haarooyini guyyarraa addunyaa kanarratti gad dhalatan. Kanaaf daldalli kuni yookaan fedhiin waan kanaa jiru akka malee guddaadha. Dhiheessiin waan kanaa xiqqaa, fedhiin waan kanaa akka malee guddaa. Jalqabuufis biizinasa salphaa. Akkasuma biizinasa kana keessa turuufoo maal goota? Siifin hima. Osoon siin himne dura yaada lammaffaa siin jee kanaa sammuun naa qabadhu. Maal fana barbaachisaa? Qarshii meeqaa gara sin dhaqin dura yaada kana naa qabadhu. Erga yaada kana qabattee booda daldala kana keessa turuufoo maalis barbaachisa? Tokkoffaa kallattii bareedaa filachuu. Akkuma reefu siin jee kana keessattis. Lammaffaa biizinasoota yookaan yaadota daldalaa kaniin siif hime kana lamaaniifuu akkaataa itti maamila kee bira dhaqqabdu. Akkaataa aadaa keenya ka dur ka baratame sanirraa baatee aadaa biraa qabaachuu. Tokko bakka bareedaa filachuu daldaloota kana lamaaniifuu. Lammaffaa onlaayin irratti bifa aktiif ta'een hirmaachuu. Daldala kee kana gara onlaayiniitiin bifa aktiif ta'een yookaan haala si'aa'aa ta'een onlaayin irratti fiduu danda'u qilleensa irratti. Gara sooshaal miidiyaa ka TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram waan jennu kanaan beeksisuu advertise godhuudhaa fi akkasuma akkaataa gurgurtaa isaa
haala keenya kan dur baratame kan lafarratti maamila eeggachuu qofa osoo hin ta'in akkamiin akka namni qilleensarratti sirraa bitachuu danda'ullee haala mijjeessitee wantoota lamaan kana daldala kanaaf yoo goote daldala kana keessa turtee haalaan bu'aa guddaa irraa argatta jeeti nama. Qophiin har'aaf isinii qabadhee dhufe yaadni kiyya lamaan kana. Yaada lamaan kana jalqabuudhaaf akka bu'uuraatti wantoota nama barbaachisu wantoota si barbaachisu si himeen jira. Torbee dhufu yoo rabbi jee yaada kana sirriitti lafarra gabbuuftee hojiirra oolchuuf qarshii meeqa si barbaachisa? Hayyama mootummaa gibira isaatiin wal qabatee walumaa galatti daldala kana gabbuuftee lafarra oolchuudhaaf tirfii isaa kan if dura tilmaama tirfii isaatii fi akkasuma kaapitaalatti jalqabdu odeeffannoo isaa ta'u waliigalaa kaniin qabadhee isinii dhufu ta'a. Torbee dhufu qophii tanaan qophii wal fakkaatu nanga walitti deebinu like fi subscribe share godhuun dagatinaan isin jechuu barbaada. Kanaaf hundi keessanuu bakkuma jirtanitti daawwattoota kiyya kabajamoo nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Torbee dhufu hanga walitti deebinu nagaa annaa tura. Peace.